Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu? Waaqayyoo fi galanni haa ta'u. Guyyaa irraatti isin gidduutti argamuu kootti baay'een gammada. Yeroo iddoo kanatti akkan dhufu afeerraan naaf godhame gammachuudhaan fudhadhe. Tajaajiltoota waldaa kanaa, jaarsolii waldaa kanaa warra naa wajjiniin tajaajilaa jiran hundumaa baay'een itti gammada. Guyyaa irraatti asitti argamutti baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo mana isaa ijaaraa jira. Saba isaa ijaaraa jira. Hallelujah. Amma immoo kanas immoo nu ijaara. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo waldaa Makkaana Yesuus lakkuu kattaa kana immoo guddisee akka inni ijaaru nan amana. Hallelujah. Kanaafi abjuun keessan galma hinuma ga'a. Dubbii Waaqayyoon isinii wajjiniin hirmaadha. Ganama kana dubbii Waaqayyoon isinii wajjiniin hirmaadhu macaafa Wangeela Maarqos boqonnaa 1 irraa ofuma kootii kanan qorataa jiru keessaa kan Waaqayyo Hafuurri Qulqulluun natti dubbateen isinii wajjiniin hirmaadha. Yoo hin dandeessu ta'ee ulfina dubbii Waaqayyootii fi teenye dhaggeeffanna waan ta'eef kaanii dhaabbannee yeroo inni dubbifamu dhageenya. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 40 kaasee akkas jedha. Namni dhagni isaa lamxaa'e tokko gara Yesuus dhufee jilbeenfatee fedha kee yoo ta'ee na qulleessuu hin dandeessaa jedhee isa kadhate. Kanaaf Yesuus garaa laafee fi hiixatee qabee fedheeraa qullaa'i ittiin jedhe. Achumaan namichi lamxii isaa irraa fayyee qullaa'ee yommus Yesuus namicha cimsee of eeggachiise. Beekadhu waan tokko illee namatti hin himin. Garuu dhaqii luba of ilaalchisi. Fayyuun kee hundumaattu haa mul'atuuf akka Museen abboomettis qullaa'uu keetiif kennaa kee dhiyeessi jedheen. Namichi achi erga ba'ee booddee waan baay'ee waa'ee isaatiif odeessutti ka'e. Dubbii kanaa biyyaan ga'e. Kanaaf Yesuus lafa namni hin jirre bubbule malee mul'inatti mandaratti galuu hin dandeenye. Namoonni iddoo hallee gara isaa hin dhufu turanii. Ameen. Mataa keenya gadi qabannee ija keenya dhuunfannee kadhanna. Maqaa Waaqayyo Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon ganama kanaa waldaa lakkuu kattaa Makkaana Yesuus iddoo kanatti akka walitti qabamnu addunyaarraa iddootti kana filattee kan walitti nu qabde Gooftaa Yesuus ergaa waan qabduufi seenaa namaa jijjiiruu waan barbaadduufi ba'aa gala namaa jijjiiruu waan barbaadduufi Gooftaa Yesuus Kiristoos galgala kana hafuurri kee iddoo kana haa buufatu. Sin kadhadhaa yaa Waaqayyo yeroo kana sammuu kootiin yaadi. Afaan kootiin dubbadhu. Ani gadi jedhaa ati immoo ol jedhii mul'adhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos saba keetiif si gidduu homtinuu hin jiraatin. Ati saba keetti darbii, saba keetti bu'i. Sabni kee guyyaa irraa amantiinsaa kan haara'e haa ta'u. Anaanis garbicha kee na gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Dubbii kana keessaa akka ijoo dubbiitti yookiin immoo akka ergaa guddaatti kanan fudhadhe keessaa tokko lakkoofsa 45 irratti namichi achi erga ba'ee booddee waan baay'ee waa'ee isaatiif odeessutti ka'ee dubbiin kana biyyaan ga'ee kanaaf Yesuus lafa namni hin jirre bubbule malee mul'inatti mandaratti galuu hin dandeenye jedhame. Mee jedhaa? Yesuus Kiristoos maaliif mandaratti galuu hin dandeenye? Isa jedhamuun isinii wajjiniin hirmaachuu barbaada. Namni baay'een bara kanaa waan baay'ee yaada garuu hin dandeenye jedha. Kana godhachuun barbaada garuu hin dandeenye. Achi dhaquun barbaada garuu hin dandeenye. Ka'uun barbaada hin dandeenye. Kana gochuun barbaada hin dandeenye jedha. Hin dandeenye. Gooftaa Yesuus Kiristoos warra hin dandeenye
dandeessisuudhaaf dhufe. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Warra hin dandeenye dandeessisuudhaaf inni dhufe iddoo kanarratti garuu maal jedhaa? Mandaratti galuu hin dandeenye jedha. Har'a seenaa hin dandeenye sana akka inni geeddaramuun barbaada. Maqaa gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Akka inni geeddaramu gooftaa Yesuus geeddaruu barbaada seenaa sanaa akka nuyi dandeenyu gochuu barbaada. Har'a waaree booddee asii baanee hawwii baay'ee qabnaa, iddoo baay'ee ga'uu barbaannaa, waan baay'ee gochuu barbaannaa, garuu waan nu qabutu jira. Humna nu qabutu jira. Hafuura yookiin immoo dandeettii akkas nu ittisu sanatu jira. Garuu Waaqayyo dandeessisaadha. Yoo amantaniif ameen jedhaa. Amma gaa Wangeela Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 40 hamma 45tti lakkoofsa 5tu jira. Lakkoofsa 5 kuni iddoo gurguddaa lamatti hirama. Seenaan isaa seenaa tokkittiidha. The encounter between Jesus and the leper. Yesus Kiristoosii fi namicha lamxaa'aa sana gidduu walitti dhufeenya jiru seenessaa. Garuu boqonnaa tokko lakkoofsa 40 kaasee hamma 43tti it was a beautiful, perfect story. Rakkinni tokko keessa hin jiru hamma 43tti. Akka sanatti dhumeera ta'ee nama gammachiisa ture. Garuu isa booddee waa'ee waa hin dandeenyetu dhufe. Hin dandeenye waan nama ittisu, waan nama iggitu, waan nama qabu, waan nama dhaabu tokkotu dhufe. Amma kanaaf bakka hin dandeenye jedhameetu qabame bakka hin dandeenye. Namni dhagni isaa lamxaa'e tokko gara Yesuus Kiristoos dhufee Yesuusiin maal jedhee fedha kee yoo ta'ee na qulleessuu hin dandeessaa. Hin dandeessaatu amma hin dandeenyu ta'ee argame. Hin dandeessaatu hin dandeenyu ta'ee argame. Bar tokko luba tokkotu waamamee waldaa kiristiyaanaa tokkotti akka inni luba ta'uuf waamamee lubi kuni dargaggeessaa baay'ee kan namatti toludha. Kana booddee luba sana biyya alaatti waamame, Oromiyaarraa biyya alaatti waamame, biyya alaa sana dhaqee lubummaatti akka inni waldaa sanaa fi paastorii waldaa sanaa ta'uu fi waamichi godhamee fi hin deeme mucichi. Recommendation isaa keessayyuu ani barreesseeraaf akka inni deemuu fi erga deemee achi ga'ee booddee background check kan jedhamutu jira. Namni kuni nama sirriidha moo, dhuguma ilaalchi isaa sirriidha moo, dhuguma adeemsi isaa sirriidha moo, jireenyi isaa qulqullaa'aa karaa qajeelaa irra jiraataa ture moo maalidha kan jedhamu qorachuutti kaan. Kan qoratu kan ammoo faranjoota warra waamicha sana isaaf godhedha. Gaafa qorachuutti kaanii maaltu seenaa isaa keessatti argamee jedhanii eewu akka dubbates eewu akka barreesses hin beeku. Inni haadha manaa 2 qaba kan jedhu dubbiin ka'e. Dubbichi eessa akka inni ka'e hin beeku. Akka inni haadha manaa 2 hin qabne nuyi beekna. Garuu utuma qoratamu dubbiin kun haa qoratamu jedhee booddee waamnee silkii irratti waamnee gaafannee dhugumatti haadha manaa 2 qabdaayii jennaan yoo jiraatte achi asa baatu jedhe. Ani tokkitti dhuman qabaa yoo jiraatte achi asa baatu jedhe. Inuma barbaadamee qoratamee hin dhibee akka inni haadha manaa tokko duwwaa qabu qulqullaa'ee mirkanaa'ee walga'iin waamame. Walga'iin gaafa inni waamamu qorannaa isa kan geggeessaa ture ana waan ta'eef riipoortii dhiyeessuutu narra ture. Mucattiin hin argamteen jedhe. Inni mucichi. Ishee maquma ishee natti himaa jennaani. Maqaa ishee baruu barbaaddaan jedheen. Maqaan ishee hin jirtuu jedhamti hin jedheen. Hin jirtuu. Har'a ergaan siif qaba. Haaleluyyaa. Maqaan diina keetii hin jirtuu jedhamti. Haaleluyyaa. Kanaaf Waaqayyo maal godhaa? Si dabarsa. Si dandeessisa. Namichi kuni yeroo seenaan isaa jalqabee lamxii qabaa. Yesus Kiristoos bira dhufee hin jilbeenfatee
ኢየሱስ ፉልዱratti hin jilbeenfatee hin dandeenye isa jedhamu waaqayyo cabsu barbaada. Waldaa guddaa lakkuu kattaatti ijaaruun hin danda'ama moo hin danda'amu? Haleluuyaa. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Yeroo ati mana isaa ijaartu immoo waaqayyo mana kee ijaara. Si'a baay'ee waldoota akkasii keessa warri jiraatan manni isaanis waldaan isaanis wal fakkaata. Gaafa isaan waldicha ijaaran immoo waldichis manni isaanis wal fakkaata. Kanaafi manni keessan akka kana hin fakkaanne hin barbaaddu yoo ta'e dafaati mana waaqayyoo ijaara. Hin dandeenye inni jedhamu Iyesus Kristos magaalicha keessaa galuus ba'uus hin danda'a ture duraan. Socho'uu hin danda'a ture. Tarkaanfachuu hin danda'a ture. Deddeebi'uu hin danda'a ture. Hiikamuu, hojjechuu kun hundi fedha waaqayyoo ture jireenya namaatiif. Garuu Iyesus Kristos seenaa sana gad keessa gad gaafa bu'u hin dandeenye jedha. Hin dhorkame. Maaliif dadhabame isa jedhuufan deebii isiniif kennee taa'a. Maaliif dadhabame? Boqonnaa tokko lakkoofsa 40 hamma 42tti the perfect scenario jedheera. The perfect scenario lafa haalli sirrii ture. Lafa haalli mijataa ture. Maaliif? Boqonnaa tokko lakkoofsa 40 kaasee yoo ilaaltanii akkas jedha. Namni dhagni isaa lamxaa'e tokko gara Yesuus dhufe. Mee gara Yesuus dhufeedha. Ollaa keessanitti bu'aati. Yeroo hundumaa gara Yesuus dhaqeedhaani. Ameen ameen. Ameen ameen. Yeroo hundumaa eessa dhaqe? Garuu waan tokkoon isinitti himaa. Nuyi makaana Yesuus denominationin keenya root denominationin keenya Lutheranidha. Lutheranii ilaalcha Lutheranii keessatti namni gara Yesuus dhaquudhaan seenaan isaan jalqabamu. Seenaan isaa kan inni jalqabamu Yesuus gara namaa dhufuudhaan. Beeknee gara isaa dhaquu hin dandeenyu. Isatu gara keenya dhufa malee jalqaba. Jalqaba nu isan barbaannu eenyu nu barbaada? Isatu nu barbaada malee beekumsa isa kamiin mul'ata isa kamiin qulqullummaa isa kamiin gara isaa dhaqna? Jalqaba isatu gara keenya dhufa. Maatiyos boqonnaa 5 6 7 boqonnaa 3 lallaba maalirraa jedhama? Lallaba gaararraa jedhama. Erga lallaba gaararraa fixee booddee Iyesuus gaararraa gaafa gadi bu'ee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee seenaa namicha kana argina. Namicha lamxii kana. Maal itu godhu? Iyesuustu gaararraa bu'ee lafanni jiru dhufe. Jalqaba Iyesuustu gara keenya dhufa. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Harka keessan gara isaatti kaasaati gara koo waan dhufteef jedhaan hime. Waan na barbaaddeef. Waan na argatteef. Sin galateeffadha. Gaashaan ameen jedhaagaa. Jalqaba Iyesuustu gara keenya dhufe. Waggaa jaarraa baay'ee dura Iyesuus Kristos gara saba Oromoo dhufe. Wangeela baatee, ergaa baatee, eebba baatee, bilisummaa baatee, badhaadhummaa baatee, beekumsa baatee, bifa baatee, nyaata baatee, qabeenya baatee, uffata baatee Iyesuus gara keenya dhufe. Yoo amantaniif hirkadhaati ameen jedhaa. Dhugaadhaa dubbiin kun. He came to us. Akka inni nu bira hin geenyeef garuu dhorkaadhaaf girgiddaa guddaan bara baay'ee nuuf wangeela Yesuus gidduu baay'ee rakkinatu ture. Bara 1872tti qarqara galaana diimaatti yeroo Onismos Nasiib cuuphame Oromoon tokko maqaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin gaafa cuuphame daangaan sun cabe. Hin dhufe gaa Yesuus. Hin ce'e Yesuus. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Cabsee dhufee the Oromo Expedition jedhe barreessaa Gustav Aren si'a 3 erga yaalame booddee dhumarratti ijibbaata dhufee gaafa as ga'u mootonni biyya kanaa maalittiin jedhanii
Wangelicha fiddanii dhuftaniittu hin lallabda malee jettanii balbala kana reebdanii balbala Itoophiyaa ol galuudhaaf reebdanii nu rakkiftaniittu amma ol seenaagaa homaa miti. Erga ol seentanii garuu jedhan giddugaleessa biyya kanaatti hin lallabinaa jedhan. Finfinnee irraa kaasee reediyasii 300-400 itti marsanii giddugaleessa kanatti hin lallabinaa qarqara dhaqaa lallabaa jedhan. Qarqara kanaaf ni kaan qarqara Wallaggaa, qarqara Booranaa, qarqara Adwaa, qarqara Asiin, qarqara Achiin naanna'anii dhaqanii wangeela lallaban. Utuma wangeela lallabanii garuu inni qarqara jiru ituma jedhu, utuma siquu, utuma siquu, utuma siquu, utuma siquu kunoo lakkuu kattaa taa'ee waaqeffataarra. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Utuma deemuu dhufee walakkaa taa'e. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf namichi inni sirbu seenii walakkaa. Yesuustu gara keenya dhufe moo nutu gara isaa dhaqe? Nutu isa barbaade moo isan nu barbaade? Si'a sadii jedhaagaa isan na barbaade jedhaa. Hirkadhaa kooraati jedhaa ammas. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Namicha lamxii kanatti Yesuustu itti dhufe. Point number 1. Point number 2. Erga itti dhufee booddee immoo Yesus Kristos inni itti dhufe kuni namichi immoo gara Yesus dhufe. Yesus gara isaatti dhufe, namichi immoo gara Yesus itti dhufe. Gara Yesus dhaquun baay'ee barbaachisaadha yeroo hundumaa. Seeking the face of Jesus inni jedhama. Seeking the face of Jesus. Fuula Yesus barbaaddachuun barbaachisaadha. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessatti na kadhadhaa kan inni jedhu, na kadhadhaa gara koo kottaa jedha Yesus. Isin ba'aan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa. Na barbaada, fuula Waaqayyoo barbaada inni jedhamu immoo ga'eedhaa fi hiree keenya. Jilbeenfatanii Waaqayyoon barbaaddachu. Halkan ka'anii Waaqayyoon barbaaddachu. Fuula Waaqayyoo ilaaluun, fuula Waaqayyootti galagalchuun baay'ee barbaachisaadha. Isatti aanee namichi kuni kadhannaa amantii kadhate. Kadhannaa inni kadhate, kadhannaa iyyuu miti. It was more of a confession. Maal jedhe kadhannaan namicha kanaa? Maal jedha kan yoo achirraa dubbifannee fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessa. Maaloo na qulleessi, maaloo na ilaali, maaloo kana naa godhi, maaloo jechaan oolle. Waaqayyo gara laafessa, maaloo hin barbaadu Waaqayyo. Waan si barbaachisu beeka. Waan si barbaachisu sii godha. Warri sodaattanii jettan fuuldura Waaqayyootti kuni amala amantii miti. Waaqayyoon garaa laaffisuun hin danda'amu. Miilaan gadi jechuun, addaan lafa dha'uun, imimmaan dhangalaasuun, sagalee ol kaasuun, sagalee xiqqeessuun, walaleessuun, maaloon garaa laaffisu Waaqayyoon. Already garaa sii laafeera. Already sii jaallata. Kanaaf maal barbaada? Jecha amantii si keessaa barbaada. Waaqayyo afaansaa akkati dubbattu barbaada. Afaanni Waaqayyoo maalidha yoonaan jettan? Dubbii Waaqayyooti. Dubbiin amantii afaan Waaqayyooti. The language of God is the word of faith. Jechi amantii afaan Waaqayyooti. Warri afaan Waaqayyoo dubbatanii bar tokko dubartiin tokko biyya Raashaatti dubartii umurii waggaa 99ti. Jaartii dadhabaniiru, du'a qarqara jiru. Baabura keessaa iddoo tokko deemu fidala baru, fidala lakkaa'u, fidala maarii baruu, fidala warra Ibraayisxii baruu, fidala warra Israa'el. Afaan warra Israa'el baruudhaaf rakkatu jaartiin. Mucaan tokko immoo isaaniif barcumarraa ka'ee dhaabateetu ilaala. Mammaa jedha afaan isaaniitiin isaan gaafata. Maalii umurii waggaa 99tti jedha. Afaan haaraa baruudhaaf gidiraa kan isin argitan maal isinii godha kana booddee? Mucaa koo jedhani. Yooni cee dhaqee du'ee Abrahaamiin, Yisaaqiin, Yaaqoobiin maaliin haasofsiisa? Kanaafan afaan isaanii baruudhaaf gidiraa argaa jira. I'm trying to learn the language of the saints, the patriarchs jedhan.
jedhani biyya Raashiyaati gaa biyya Raashiyaa bara kooministiiti jechi kun jennaan kanaafi yoon jannata galee isaanan haasa'a jettanii rakkataa jirtu jedhan yoo isa dhabdanii isa kan biraatti gadi buutanuu jennaan isaaf qophaa'aadha afaan Raashiyaa beekaa jedhani afaanni Waaqayyoo jedhame sagalee Waaqayyooti afaanni Waaqayyoo jedha dubbii amantiiti dubbii amantii yerootti dubbattu gurri Waaqayyoo dhaga'a hin danda'ama akkas jedhe egaa dubbiin amantii maan fedha kee yoo ta'e na qulleessu hin dandeessa maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu yeroo kadhattu akkasitti kadhadhu fedha kee yoo ta'e waa'een dandeettii keetii waan gaaffii keessa galu miti waaqaaf lafa sochoosuu dandeessa biyyoo kana gaggalagalchitee warqee gochuu dandeessa hiyyeessa kana sooressa gochuu dandeessa xuraa'aa qulqulleessuu dandeessa du'aa kaasuu dandeessa naafa diriirsuu dandeessa waa'een dandeettii keetii waan wal nama gaafachiisu miti maalirree kan barbaachisu fedha kee waa'ee fedha Waaqayyoo gaafate namichi kun kana booddee jedha dubbii Waaqayyoo Yesus Kristos namicha kanaaf garaa laafeedha har'a garaa nuuf laafu garaa laafeef he felt compassion garaa laafeef gaafa garaa laafu namni hin hiikama gidduu kana waa tokkotu nu qunnamee ture ijoollee lamatu war miidhan war rukutan war reeban gaafa war reebanii poolisiin dhufees gidduu galee namoonnis dhufanii gidduu galanii warri war reeban keessaa inni tokko immoo umuriin isaa waggaa 15 mucaadhuma koo labsii umurii isaanii tokko wal natti fakkaatan hin beeku mucaa kanas maatii isaaniis hin beeku mucaan kun gartuudhaan war rukutaniiru nama miidheera abbaaf haati as jiru poolisiin gidduu jira amma akka seeraatti mucaan kun hidhamu mucaan kun adabamu mucaan kun rukutamu mucaan kun mana hidhaa seenuun sirna seeraan seerriin eeyyamaaf poolisiinis mucaa kana fuudhee deemuudhaaf qophaa'eera mucaan inni rukutame immoo yooma rukutameera ta'e iyyuu immoo miidhaan isaa waan hamaadhaaf ga'u miti waama araarsanii gidduudhaa ba'uun danda'amudha garuu utuman iji koo ilaalaa jiru utuman dhaggeeffataa jiru poolisiin mucaa kanaa fi hiriyoota isaa fuudhee mana hidhaatti geessuudhaaf yeroo inni ka'u abbaaf haati namoota biyya Swiidinii irraa dhufanidha garaan isaanii hirroora'ee abbaan attamittiin mucaa koo fuutanii mana hidhaatti geessitu mana hidhaa argeen beeku mucaan kun biyya alaatii dhufe maaloodha jedhee gaafa inni roora'u garaa koo bishaantutti dhangala'e garaan laafeef waan hundumaa mee takkaa dhaabaa jedheen isa rukutame maatii isa rukutames maatii isa rukutees kophaatti dubbisee rakkina isaanii waliin baree walitti fidee araarsee harka wal qabachiiseen poolisicha waame kunoo jarroo araaramaniiru dubbiinoo xumurameera maal hojii mana hidhaatti geessitaa jennaan hojii keenya nu hojjette Waaqayyo siif haa eebbisu si haa eebbisu hiikamaniiru naan jedhe maaltu kana fide maaltu akka gurbaan kun hiikamu godhe anatu maal godheef garaan laafeef har'a misiraachoon siif qaba eewutti akkan dubbadhu hin beeku Waaqayyo garaa sii laafeera ganama kana Waaqayyo garaa sii laafeera ergaan kun kan kooti kan jedhu hirkatee si'a sadi ameena jedhu ammas Waaqayyo ilmi Waaqayyo Yesus Kristos namicha lamxaa'aa mallattoo abaarsaa mallattoo exclusion mallattoo hiyyumaa mallattoo jibbamuu qabaatee as taa'u kanaafi Yesus garaa laafeef gaafa garaa laafuuf maal godhe hiixatee jedha qaqqabe jedha isinitti dhageessisa Yesus dhimma kee hiixatee qaqqabaa jira lafa rakkina kee hiixatee qaqqabaa jira duruunfadhuuti ameen jedhi itti kennadhu iddoo si lamxaa'e iddoo si rakkate iddoo si jalaa qunca'e iddoo si jalaa madaa'e itti kennadhu hin qaqqabaa ganama kana haleluuyaa Yesus jedha hiixatee qaqqabe jedha hiixatee jechuun
namni waan itti dhiyoo jirutti hin hiixatu waan xinnoo achirraa fagaatetti hiixate. Hiixachuun immoo it is not an action of comfort, it is an action of effort. Yesus Kristos namicha kana bira ga'uudhaafi maal godhe? Maal godhe? Hin hiixate jedhame. Hin hiixate jechuun namichi Yesusitti dhiyoodha moo fagoodha? Waan irraa fagoo jiruuf itti hiixate. Waan irraa fagoo jirtuuf, waan ati gaarii taateef miti, waan ati qajeelaa taateef miti, waan ati qulqulluu taateef miti, waan ati isatti dhiyoo jirtuuf miti. Hiixatee Yesus si bira qaqqaba ganama kana. Hiixatee erga qaqqabee booddee akkasittiin jedhee Yesus fedheera qullaayi jedheetu namichatti fedheera qullaayi jedhe jedha. Hin jedhe jechuun sagaleetu afaansaa keessaa maal ta'e? Hin baye. Maal kan jedhu? Ani fedha kooti qulqullaayi kan jedhutu afaansaa keessaa baye. Rima galabadona mashia. When the word of God is released, dubbii waaqayyoo ila maqaa lama qaba Giriikidhaan. Logos, rema. Logosini yaada waaqayyooti. Remaan immoo jecha waaqayyooti. Logosini isa waaqayyoo yaadudha. Isa waa'ee kee yaaduu anatu beekaa jedha miti waaqayyo. Anatu beeka waa'ee kee. Eessa jira yaadichi? Na keessa jiraadha. Inni waaqayyo yaaduu amma maal ta'ee dhufe? Reemaa ta'ee dhufe. Hin dhuka'e. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Afaansaa keessaa baye. Rima galabadona mashia. Ela ganama kana dubbii waaqayyootu afaansaa keessaa gara keetti dhukaa. Nima kara masandoria. Afaansaa keessaa baye. Maal kan jedhu? Ani fedheera qulqullaayi gaafa jedhu sagalichi inni afaan waaqayyoo keessaa ba'u dhufeetu lamxii namicha irratti lafa dha'e. Har'a jechi waaqayyoo lamxii kee irratti lafa dha'u. Gaara kee irratti lafa haa dha'u. Diina kee irratti lafa haa dha'u. Rakkina kee irratti lafa haa dha'u. Lafa dha'eega. Dukkanatu ife. Hallelujah. Kanaafi Onesinos nasib tiksi isaan jaallatan keessaa inni guddaanii sabni dukkana keessa adeemaa ture ifa guddaasaa argeedha. Hallelujah. Sagalichi gaa namicha erga qulqulleessee booddee hin fayye namichi. Hin fayye. Hin qulqullaa'e. Baqa. Erga inni qulqullaa'e booddee Yesus Kristos wanta inni itti dubbaten isinitti dubbadha. Namni fayyee instruction. The difference between success and failure, the difference between yesterday and tomorrow, jedha namichi tokko. Kaleessaaf bor giddu, milkoominaaf kufaatii giddu, gammachuudhaaf gadda giddu, qabeenyaaf hiyyuma giddu, garaagarummaan jiru, sararri jiru, maal jedhama? Sarara instruction, qajeelfama hordofuudhaaf dhiisuudha. Namni qajeelfama hordofuu isa ittaanutti hin caa instruction. Amma yeroo namni examinationitti yookiin immoo qormaatatti dhiyaatu jalqaba ishee maal jedha mata dureensa? Instruction. True or false or multiple choice or essay or calculation or man instruction. Instruction is an namni dubbise according to the instruction deemu hin milkaa'a jechuudha. Yesus Kristos nama fayye kanaaf instruction kenneef. Instruction isanan isinitti mee fixaga akka milkoofnuuf. Instruction Yesus Kristos kenneef. Sagalitti makanarra jiraga. Instruction kana warri as teessanis, warri televizyiniidhaan dhaggeeffatan, warri social mediaadhaan dhaggeeffatan hundinuu akkasin qalbeeffatan adaraa dubbii waaqayyootiin isin gaafadha. Achumaan namtichi lamxiichaarraa fayyee qulqullaa'e erga jedhee booddee lakkoofsa 42tti kutaan seenaa kanaa inni lammaffaa jalqaba 43 irraa akkas jedha. Yemmus Yesus namicha cimsee
har'a cimsee si of si eeggachiisa gaa dhaggeeffadhu. Cimsee of eeggachiise. Maa inni of eeggachiisi inni kenneef? Tokko lama jedheen isinitti hima. Tokkoffaa maal jedhee jalqaba of eeggachiisi? Beekadhu. Mee beekadhu jedhaa. Jalqaba beekadhu jechuuni, beekadhuuni root wordiin isaa yookiin immoo jechi kun maalirraa dhufaa? Beekumsa kan jedhurra. Beeki. Akkati beektuun barbaada. Hin beeku akkati jettuun barbaadu. Beeki. Beekadhu. Beekumsa si barbaachisa. Qalbiitu si barbaachisa. Hubannaatu si barbaachisa. Ogummaatu si barbaachisa. Isa kana akkatti horattuun barbaada. Yesus Kristos Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:32 irratti maal jedhaa? Dhugicha hin beektu. Dhugichis birmaduus hin baasa. Beekumsi baay'ee barbaachisaadha. Sabni beekumsa hin qabne hin galagalaa jedha dubbii Waaqayyo. So instruction number 1, develop knowledge. Knowledge qabaadhuudha. Knowledge qabaadhuudha. Knowledge. Knowledge kana akkati qabaattuuf barbaada Waaqayyo. Akkati understanding qabaattuuf, akkati beekumsa qabaattuuf. Sabi keenya bara kana beekumsatu isa barbaachisa. Beeku. Waa'ee Waaqayyoo beeku. Waa'ee nagaa beeku. Waa'ee hawaasaa beeku. Waa'ee ijaarsaa beeku. Waa'ee dinagdee beeku. Waa'ee hojii beeku. Waa'ee siyaasaa beeku. Waa'ee hariiroo beeku. Waa'ee jaalalaa beeku. Waa'ee dhiifamaa beeku. Waa'ee araaraa beeku. Value beekumsaa keessaa kan baay'inatti tolu Oromoon gaafa maqaa ijoollee isaallee moggaasu beekaa, beektuu, beekumaa jedhetu moggaasa. The value of knowledge in jira society keenya keessa. Beekumsa qabaachuun. Yesus Kristos akeekkachiisi isaa inni jalqabaa beekii jedha. Sammuu duwwaa baattee olii gadi hin deeminii jedha. Gurra kana lamaan gidduu sammuun jiru kun hooggana jireenya keetiiti. Kan jireenya kee hoogganu. The difference between you and your neighbor is your brain. Waan kan biraa miti. Ilmi Waaqayyoo Yesus Kristos lafa wangeelli Yesus Kristos itti lallabame addunyaa kana hundumaarraa yoo gloobii kana kaartaa addunyaa lafa keessanii lafa kiristiyaanummaan jiru hundumaa yoo ilaaltan beekumsatu jira. University gurguddaatu jira. Madda beekumsaa, madda ogummaa, madda civilizationii, madda technology, madda qabeenyaa, madda democracy, madda walqixxummaa, madda jaalalaa, madda guddummaa eessa jira jettanii yoo lafa gaafatanii lafatti wangeelli Yesus Kristos lallabame jira. Sibira ga'ee hin dhaabatu. Elaa maqaa Yesus Kristosiin nan eebbisa. Barri fuuldura keenya jiru bara beekumsaa nuuf haa ta'u. Inni sammuu namaarra taa'ee dukkaneesse kan rukutame haa ta'u. Hirkadhaati saba hundumaatiif ameen jedhaa fudhadhaa. Beekadhu jedheen Yesus. So let us establish a standard of knowledge jechuusaati. Sadarkaa beekumsaa, sadarkaa beekannoo. Barnoonni jireenya namaa keessatti maal akka inni godhu, maal akka inni uumu, waanan beekuufan jireenya koo, hojii koo, mul'ata koo, qabeenya koo, dandeettii koo, hojii barnootaa irratti kanan dabarsaa jiru kanaaf. Beekumsa. Content. Contentii sammuun kee duwwaa ta'ee, gaagura ta'ee, akkati adeemtu ani hin barbaadu, akkati beektu hin barbaada, akkati kalaqtu hin barbaada, akkati dubbistu hin barbaada, akkati qorattu hin barbaada, akkati jabaattu hin barbaada. Beekamuu, beekumsa jireenya ilma Waaqayyoo Yesus Kristos keessaa maddu. Lammaffaa maalitti kenni? Qajeelfama lammaffaa. Inni baay'ee na dinqa qajeelfama isaanii lammaffaa. Yesus Kristos akkasii beekadhu jedheetu lammaffaa irratti maalitti hin jedhe? Nama tokkotti waan tokkollee nama tokkotti hin himin. Mee jedhaa naa wajjiniin. No, waan tokkollee nama tokkotti kun rakkisaadha bara kana keessa namni hundumtuu himuu barbaada miti.
oduu jaallata namni kun bara kanyaa miti himuu jaallata himuu waan nyaate himuu waan uffate himuu lafa oole himuu waan godhe himuu jaallata isa ga'uu dadhabeeyyuu sooshaal miidiyaa irra taa'ee himachaa wala baqaa hiwe kana nyaadhe kana nugee kana yaade himuu jaallata. Yesuus Kiristoos immoo maalitti hin jedhe waan tokko naafita waan tokko nama tokkottiyyuu oh my God dubbiin isaa cimaadha. At least okay nama lamatti ni minitu jedhe nama tokkitti itti himta. Okay waan lama hin minitu jedhe at least waan tokko himta. Wantati himtus meeqa tokkittiyyuu hin mini nama meeqatti nama tokkottiyyuu hin min maal nu wayyaree jara keenya bara kana na waldaa tokko biyya Ameerikaa keessa jirraa lubni isaanii baadiyyaa keessaa dhufanii waldaa sanatti muudnee luba goonee keenya irraa waldaa sana keessa lubni sun jiru lubni keenya hin tajaajilu gurbaan tokko immoo reefu amanaa ho'aadha nan lallaba malee jedha waan ani mun qaba saba kanatti malee jedha qoyi qabbanaa ittiin jedhu nani booddee konfiraansiidhaaf na waamnaani natti mate rakkina isaa lubi kuni gufuudhuma natti ta'anii isaan kana jechuu koo miti. Lubi kuni girgiddaadhuma Iyyaarikoodhuma natti ta'anii sawa iddoodhuma kanatti darbuun barbaadaa na dhowwanii jedhe. Kanaaf luban gaafadhe lubaa maaf dhowwitu dargaggeessi kuni hafuura baafachuun barbaada jedha. Maaliif hin eeyyamtaniifi jennaan qo'a rakkina isaa booddeen isinitti maanaan jedhani. Gaafa koo sagantaan nu muudhani. Isaan immoo nama makkaan Yesuus boojjii waan kan biraa dhaga'anis hin beekan masarata Kiristoos mulu wangeel maaloon kun isaanii fagoodha. Booddee maallaan jedhani xinnoo baakgiraawundi isaatu rakkina qabaanaan jedhan. Maa inni baakgiraawundi isaa jennaan masarata Kiristoos keessaa dhufeenaan jedhan. Ay masarata Kiristoos homaan jedhu luba waldaa gaariidha. Mee gaafuma tokko carraa kennaafiin jedhe. Tole jedhanii carraa kennaniif. Gurbaan gaafa carraan kennameef achi as ba'u aarii isaa waggaa 2-3 isa dhoowwatanii jalqaba dubbate. Hin diigame har'a Iyyaarikoon jedhe. Saa'oliin kufee na fuulduratti jedhe isaanin ilaalaa jedhamuuti. Addaan lafa dha'e Saa'ol jedhe. Hin waraaname diinni koo jedhe. Hin qaana'e diinni koo jedhe. Mee hin faarfannaa ka'een garaa diina koon gubasa jedhu mee naa faarfadhaa jedhe. Hinuma hoo'isee hinuma gubatanii qeesiin hamma inni dhumutti. Kana booddee akkuma inni dhumeeni walga'ii ariifachiisaa jaarsolii jedhanii waaman. Kan jaarsolii waamame. Kana booddee gaaf tokko Ohaayootti argeeni attam ta'e waa'een gurbaa sanaa jennaan hin dhageenye isiniinaan jedhan hin dhageenye jennaan nu arrabse mitii numa nurraa quncise gaafa sanaa maal gootan reesin jennaan walga'ii jaarsolii waame akka inni adabamuun godheedhan adabattame jennaan akka inni taa'ee of ilaalu yeroo itti murreedhan hammam itti murtanii jennaan waggaa 7 itti murreedhan. Maal jennaan innis qoricha nuu qote nus qoricha qonneef jedhani. Yesuus maal jedhee waan tokko jedhame akka jedhaati quba tokko waan tokko jedha nama meeqatti jechuusaati. Callisii oduu hin barbaachisneen barakee hin fixinii jechuuni namni yoo callisee beekumsa isaa qotatee guddifachuu danda'a. Bari kun bara oduuti si barbaachisaa waan tokko nama tokkotti iyyuu hin himini. Yesuus Kiristoostu namicha isa sooressa sanaanii ani waan hundumaa godheera nan tsoomaa qulqulluudha jennaan gooftaan akkasitti jedhetti galagaleetu sirriidhaan namatti jette garuu jedheen waan tokkotu sitti hir'ataa jedheen mee jedhaa waan meeqa mee jedhaa quba keessanii wajjin jedhame waluma qabaati waan meeqa namni perfectiin hin jiru waan tokkotu sitti hir'ataa. Naasa kana tuun lallabuutiin magaalaa Atlaantaa Joorjiyaatti gaaf tokko mee walitti galagalaatiin jedhe. Ollaa keessaniini waan tokkotu sitti hir'ataa jedhaa jennaani abbaan manaa fi haati manaa manaa wal lolanii dhufaniiru. Wal bira taa'u. Namichi carraa kana argateetu itti galagaleetu obboleettii koo jedhe waan 9tu sitti hir'atatti jedhe.
Yesus waan tokkollee nama tokkotti hin himin. Oh my God, try that in the 21st century. Kunin odeessaa, silkiin in odeessaa, social media in odeessaa, radio in odeessaa, television in odeessaa, namni in odeessaa, konkolaataan in odeessaa, radio in odeessaa. Oh my God, the noise is too much. Hiriira kana keessa littee ati sagalee kee hin balleessin. Quiet. Guddachuu barbaadda yoo ta'e, eebbifamuu barbaadda yoo ta'e, danda'uu barbaadda yoo ta'e, Yesus akka inni magaalaa hin linne, akka inni hin dandeenye kon godhe namicha kanatu afaan isaa walitti qadaaduu dadhabe. Afaan kee walitti qadaaduu dadhabdee balbala baay'een sirratti cufama. Yesus Kristos waan tokkollee nama tokkotti hin himin ittiin jedhe. Oduu, dubbachuu, dhaamuu, dhaadachuu kana hundaa dhaabiitii waan tokko ittiin jedhe. Isa kana namni biyya Roomaa tokko Saint Francis of Assisi namichi jedhamu tokko akkas jedha jecha isaa keessatti, tajaajilaa kiristaanummaa keessatti waan guddaa hojjete tokkodha. Jecha isaa keessaa akkas jedha afaan Ingiliziitiin. Preach the gospel at all times, but use words only if necessary jedha. Maa jechuu isaati? Wangeela yeroo hundumaa iddoo hundumaatti iyyuu lallabi. Garuu yoo barbaachisaa ta'e malee jecha hin dubbatin jedha. Akkamittiin lallabare? Hojiidhaan, jireenyaan, dhuga ba'umsaan, deddeebiidhaan lallabi. Action. Kanaaf baay'ee dhaggeeffadhu, baay'ee baradhu, baay'ee guddadhu. Guddachuudhaaf iyyuun hin barbaachisu. Ija godhachuudhaaf iyyuun hin barbaachisu. Si'a baay'ee qeekoo kana keessa yoo dhuftanii beeku injinar Taliilaan fa'aa muka baay'ee dhaabuun jaalladha. Muka baay'eetu jira. Mukti qeekootii baay'ee guddateera. Abaaboo baay'ee babbareedaatu jira. Si'a baay'ee ganama dhaqeen suuraa kaasa abaaboo sana. Abaaboon sun nan bareedaa na ilaalaa jedheen beeku. Guddataan jira na ilaalaa jedheen beeku. Faranjiin qe'ee sana keessa jiru, Arabni qe'ee sana keessa jiru, silkiima fudhateetti fiiga. Hin kaasu, hin urgeeffatu, hin qaqqabu, hin ilaalu. Ilaamee guddachuu kee agarsiisuudhaaf iyyuun sirra hin jiru. Calluma jedhii guddadhu, hizbiin kaameeraa guuree sitti fiiga. Egaa shaan ameen jedhaa kaa. Bineeyyii lamatu na dinqisiisa. Bineeyyii lama, tokko fatteedha, tokko immoo sattawwaanii isa dam jedhan didaa maa inni afaan Oromootiin kan hin dubbanne, dubbachuu kan hin dandeenye. Sattawwaan beektuu uumama isaatiin didaadha, dubbachuu hin danda'u. Fatteenoo eessa iyyuu jiraadhu sagalee fatteen dhageessa. Maaliif? Waan hin mul'anneefi asan jiraadha. Sattawwaan garuu eessa akka inni jiru eessayyuu dhaabattee ni ilaalta. Eessayyuu dhaabattee waan argituu fi iyyuun hin barbaachisu. Iyyuun hin barbaachisuudhaan ollaa keessaniin. Raajii sinittan himaa fudhadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Qajeelfama Yesuus Kiristoos duukaa bu'i malee maayikiraafoonii fuudhanii, kaameeraa fuudhanii didichanii si barbaacha dhufu. Hin barbaadamta malee hin barbaaddu. Sagalee keetu barbaadama malee dhagaa jechaan ooltu. Afuura barbaadamaan maqaa Yesuusiin isin irratti lafaa dha'u. Hin dhageenye. Dambitti hirkadhaati isa kana ameen jedhaa fudhadhaa. Har'aa kaasee sirrattan dubbadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afuurri barbaadamaan sirratti lafaa dha'u. Sana booddee erga nama tokkotti hin himin ittiin jedhee booddee akkasittiin jedhe. Garuu dhaqiitii jedhe. Maal godhi? Luba
lubicha bira dhaqiitii lubichaanii maal godhi lubicha bira dhaqiitii nan fayyee jedhi ittiin jedhee ilaalchisuu duwwaadha kan kee kana booddee ilaalchisuu duwwaadha iyyuu dubbachuun hin barbaachisu of ilaalchisi just show hin mul'ata yeroo dhiyootti waan Waaqayyo siif godhe namoota waamtee ilaalchifta yeroo dhiyootti lakkuu kattaa hunduma keenya waamtanii waldaa Waaqayyo nu ijaaree nu ilaalaa nuun jettu hin amantanii raajitti yeroo dhiyootti ijaarsa nu gargaaraadhaaf nu waamtu miti kottaati maal godhaa nu ilaalaa mee nu ilaalaa jedhaa ammuma iyyuu dubbadhaati warri fagoo jedhaa warri dhiyoo kottaati waan Waaqayyo nu godhe fixaaka jedha ammas haleluuyaa ani immoo kan natti dhageessisu waldicha duwwaa miti waldaan kun mana isaatti nu waamee waan Waaqayyo isaa godhe nu ilaalchisa kan Waaqayyo isinii ijaare kan Waaqayyo isinii bite kan Waaqayyo irraa isin fayyise kan Waaqayyo isinii godhe yeroo dhiyootti waliin ga'uu dadhabna si'a sadii ameen jedhaati fudhadhaa isa kanaa ammas isa dhumaa garuu jedhe nama tokkotti hin himin luba bira garuu dhaqiiti maal godhi of ilaalchisi haleluuyaa maqaan Waaqayyo haa eebbifamu haleluuyaa na ilaalaa garuu dhaqi where iddoo sirrii eewon bira luba nama sirrii maal akka inni godhuuf akka inni ilaaluuf ilaalcha sirrii kun sadan baay'ee barbaachisaadha mee jedhaa iddoo sirrii nama sirrii ilaalcha sirrii isa kana sittaa qabu Waaqayyo iddoo dogoggoraa yoo dhaqxee nama sirrii sanaa fi ilaalcha agarchuu hin dandeessu iddoo sirrii taate immoo nama dogoggoraa bira yoo dhaqxee waan amma kun nan fayyeettee yaadda sitti deebi'uu danda'a siin jedha nama dogoggoraa bira yoo dhaqxee sitti deebi'uu danda'a maali obbo Abaluyyuu lamxi irraa fayye jedhanii ji'a sadii booddee itti deebi'ee siin jedha abdii si kutachiisa kun ikkoo it is skin conditionidha afaan ingiliffaatti dabale skin conditionidha kuni እንደገና ሪቨርት gochuu danda'a deebi'uu danda'a siin jedha abdii si kutachiisa nama dogoggoraa bira yoo dhatte nama dogoggoraa sirraa qabu Waaqayyo nama abdii si kutachiisu kanaaf maal goota dhiifama jettee shamiziitti deeffattee akkuma durii dhokachuutti kaata nama sirrii bira dhattee gaafa itti agarsiiftu garuu si ilaaleetu Waaqayyoon si galateeffata si wajjiniin ililcha si wajjiniin gammada eessa akka dhattu eenyu bira akka dhattu maaliif akka dhattu yeroo hundumaa annan gaafadha yeroo baay'ee namuma na waame hundumaa bira hin naqu why do I go is it the right place is that the right person and is that going to give me the right perception the 3P place person perception yoo kana ta'uudhaa baattee abdii kutannaan akka utaallooti sitti darba namni tokko abdii kutannaa malee hin qabu waan ta'eef yoo bira teessee atis abdii kutattee biraa qatta akka utaallooti amantii dhabuun akka utaallooti hamni akka utaallooti jal'inni akka utaallooti hinaaffaan akka utaallooti namas akkasii qabu fagootti gargaari fagootti Waaqayyo si haa gargaaru jedhaani yoo tisittan utaalloon isaas hin qaba waan ta'eef fagootti durre zayitiin addatti nama dibanii Waaqayyoon namaa kadhatu bara kana namoonni akka filiitiitti fagootti namatti dhangalaasu sitti godhu waa akkasitti hin darbine fakkaata namichi fagootti achumatti sitti afuufa achumatti the right place the right person the right perception Yesuustu instructionii kana kenna maaloo waan Yesuus dubbatu qalbii kennaati dhaggeeffadhaa akkasitti hin jedhe dhaqi iddoo sirrii eewu bira luba bira maal gochuudhaaf agarsiisuudhaaf the right place the right person the right perception and the right action in immoo maayin oduun odeessin agarsiisi
dhiyootti jedhame. Aan waan waaqayyo jireenya koo keessatti hojjetu waameen namootatti agarsiisa. Yoo amantaniif ameen jedhaa. Naa laalaa ijoollee koo jetta. Naa laalaa mana koo jetta. Naa laalaa gamoo koo jetta. Naa laalaa konkolaataa koo jetta. Naa laalaa lubbuu an harkatti fayyan jetta. Naa laalaa tajaajila koo jetta. Naa ilaalaa jetta. Abjuu namatti himta miti. Namatti agarsiista malee. Inni kun maqaa Yesuus Kiristoosiin siif haa raawwatamu. This is a clear instruction. Qilleensa kanarraa maaliif oduuf odeeffannoon baay'ate yoo jettan namni waan namatti agarsiisu hin qabu, waan namatti odeessu malee. Waa warri namatti agarsiisuu danda'an hin odeessan. You don't have to talk about it. You just show it. Hin barbaachisu. Inni agarsiifta malee odeessuun hin barbaachisu. Akka sattawwaa jechuudha. Sattawwaan asan jiraa jechuun hin barbaachisu. Mul'ata. Inni dhumaa kallattii yookiin immoo qajeelfama afur kenneef Yesuus. Qajeelfamni inni jalqabaa fi inni tokkoffaan beekumsa qabaadhuudha. Kallattiin inni lammaffaan waan tokkollee namatti hin himinidha. Inni sadaffaan gara lubaa dhaqiitii ilaalchisiidha. Iddoo sirrii, nama sirrii fi ilaalcha sirriidha. Inni arfaffaanii fi inni dhumaa akkasittiin jedhe. Erga ilaalchiftee booddee baay'ee natti tola inni siifan dubbisa. Erga ilaalchistee booddee namichatti lubichatti erga ilaalchisee booddee garuu dhaqii luba ilaalchisee erga jedhii booddee fayyuun kee hundumaattuu haa mul'atuuf. Raabaa gaalaa diinamaashiyaa. Raajii yoo raajii hin amantu. Waldaan lakkuu kattaa addunyaa hundumaattuu gamoo mul'atu ta'ee hin argama. Fayyuun kee hundumaattuu haa mul'atuuf akka Museen si abboometti qullaa'uu keetiif maal godhi? Kennaa kee dhiyeessi. Dubbii baay'een hin barbaachisu dhiyeessiidha. Amma kan barbaachisu dubbii maali? Dubbii miti dhiyeessiidha. Dhiyeessiidha. Akka Museen si abboometti immoo akka dubbii Waaqayyoo jedhutti akka waldaa kana dhufu beekaa ilmi koo labsiini maaliif achi dhaqxaa jennaan konferansiidhaaf na waamanii nan tajaajilaa jennaan maal yaada qabu moo hojii qabu moo jennaan waldaa ijaarrachuu barbaadu waan akkasiitiif yaada qabu natti fakkaataa jedhe. Kaleessa yeroo basketboolii mo'atanii basketboolii yeroo dorgomanii namni tiimiin inni tokkoffaa 50,000 nyaata. Inni tokkoffaa ba'e. Inni lammaffaan immoo 25,000, inni sadaffaan immoo 10,000 nyaata. Labsiin faa warra mo'an sana keessa jiru turan. Kana booddee hin mo'amanii qarshii sana hin fudhatanii akkuma fudhataniini kunoo kaameraamaaniin jira kaasiyyuu hin jedhin walitti dacha'anii hin lakkaa'u biricha lakkaa'anii hirmaatu gruupiin isaanii. Akkuma kansaa fudhateeni qaxxitaa gara koo dhufee akkas naan jedhe geessitii waldaa lakkuu kattaatiif naa kenni naan jedhe. Kunootti kennaansa dafqee fide mucaan koo kanaaf hin argamu. Ollaa keessaniini oduun hin barbaachisu jedhaanii dhiyeessii jedhaanii. Akkasii egaa dubbiin Waaqayyoo ta'u anatu jedhe miti. Fayyiteetta eeyyee beekumsa argatteetta eeyyee lubatti agarsiisteetta eeyyee fayyuun kee mirkanaa'eera eeyyee warri fayyuun keessan mirkanaa'e ameen jedhaa. Fooniif lubbuudhaan fayyuun kee mirkanaa'eera eeyyee egaa akka seera Museetti isa Waaqayyo si abboome maal godhi dhiyeessii. Dhiyeessii keessatti ani hiyyeessaa ani hin qabuun jecha abaaramaadha. Hiyyuma keessaa kan nu ittiin baanu dhiyeessuudhaan Waaqayyoof dhiyeessuudhaan keessaa baana. Akkasitti qonnee keessaa baana. Si'a tokko tokko namoonni tokko tajaajiltoota keessaa
namoota waa'ee kennaa dubbataniini inni waa'ee qarshii dubbachuu jaallata jedhu. An namoota akkasii baay'een jaalladha. Kenni namoota jedhan baay'een jaalladha. Rakkina keessaa kan nu ittiin baanu kennuudhaani. Yesus kan inni itti rakkina keessaa nu baase of kennuudhaani. Waan qabnu kennuudhaan. Keessumaa mana Waaqayyootiif, keessumaa waldaa Waaqayyootiif kennuudhaani. Kennuudhaan. Tokko falmachuu jaallata. Ijoollee koo keessa, ijoollee koo sadan keessa jira. Angafti kennuudhaan beekamu mana koo keessa labsiidha. Kan gaaffiin itti uumamu yeroo hundumaa waa'ee ma kennuu wal'aansoo kan itti uumamu ishee dhumaati, raayyaadha. Raayyaa yeroo hundumaa erguma kennuuf kaatee ilaaltee daadiidhattee gaaffii na gaafatti. Amma hunduma isaa kennuun nurra jira itti. Kudhan keessaa tokko, dhibba keessaa kudhan kurnoo kennuun 10%ni dubbiidhuma Waaqayyoo keessa jiraanaan jetti. Eeyyeen jiraan jedhe. Okay jetti. Dhattee hin lakkooftii deebitee dhufti. Gaaf tokko akkas naan jette. Ilaamee daadii naan jette. Macaafi qulqulluun kun macaafa baay'ee guddaadha jette. Mee keessa barbaadi diskaawuntiin hin dhibu naan jette gaaf. Ijoolleedhaaf, keessumaa ijoolleedhaaf diskaawuntiin. Namni tokko akka kana rakkata. Hin falma Waaqayyo wajjiniin. Maaliif wanti inni qabu gaafi immoo siifan kennaaf naan jetti. Waa tokkoon sii bitaa naan jetti. Ishiin jedha lakkii raayyaan jedha booddee rakkina dhufu waan hin beekuuf. Inuman sii bita malee naan jetti. Erga gabaadhaan booddee aayiskiriimii haa ta'uu yookiin shaayii haa ta'uu hin bitti, hin kaffaltii. Erga kaffaltee booddee gungumuutti kaatii. Makiinaa keessa galtii. Gaafuma mana bira geenyu wootte boo'icha keessaa fuuti. Imimmaan irra dhangalee qaxxitaa haadha bira dhatti. Haadha bira dhatti akkasasti kunoo daadiin waan hin qabu hundumaa. Maali siin bitanaan hin jette situ naan jedhee biti. Haati immoo natti garagalte. Maalatti nama guddaa miti jette mucaa xinnoo irraa nyaattanaan jette. Lama ta'anii natti ka'u. Raayyaa maali situ naa bite miti gaafa hin jedhuuni. Maali hin didduu naan jette. Yeroo sana nan didduu naan jette. Nami tokko rakkina akkasii qaba mana isaa keessatti. Dhiyeessi jedhaanii ollaa keessaniin. Akka Museen si abboometti jedhaanii. Mana Waaqayyootiif. Fayyuu kee jedhaa. Isa kana cimsaadha. Fayyuu kee. Erga mirkaneeffatte. Isa Waaqayyo siin jedhe. Naaf ixaakaa. Dhiyeessi jedhaa. Meesiya sadii. Ammas. Ilaa yeroo kana jennu. Afurri Waaqayyo waan tokko na keessa fida. Oromiyaa guutuun bara kana Waaqayyoof kennaa isaa dhiyeessuutu irra jira. Nu eebbiseera Waaqayyo. Nu gargaareera Waaqayyo. Nu fureera Waaqayyo. Nu ilaaleera Waaqayyo. Nu yaadateera Waaqayyo. Gaashaan ameen hin jettanii? Erga jettanii Oromiyaa irraa Waaqayyo maal barbaada? Dhiyeessii galataa barbaada. Dhiyeessii. Ani yeessa ofiin hin jedhin. Ani hin qabu ofiin hin jedhin. Ani xinnoodha ofiin hin jedhin. Ani harka qalleessa, ani kiisiin koo duwwaadha ofiin hin jedhin. Dhiyeessi Waaqayyoof isa hafe Waaqayyo dachaa dhibbaan eebbisa. Isa hin qabne burqaa hin qabne fida Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Biyya Ameerikaa keessa yeroon ture magaalaa tokkoon ture magaalaa Columbus Ohio jedhamu keessa paastorii tokkotu jira. Paastoriin kuni waldaa guddaa qaba. Waldaa isaa gaafa dhaqxan yeroo hundumaa waa'ee kennaa barsiisaa kenniidha saba sanaan. Namni biyya Itoophiyaa tokkittiin waldaa sana dhaquun jaallatu. Namni biyya keenya tokkittiin achiin ba'uun jaallatu. Maaliif waldaa sana hin jaallattan gaafa hin jedhu kenni Rod Parsley jedhama. Rod Parsleyni waa'ee ma kennuu barsiisa waa'ee ma jaalala horii qaba paastoriin sun jedhu. Ani waldaa sana fuulduran ta'a yeroo hundumaa fiigee dhaqe. Yoonni dhibba kennaa jedhe dhibba laman kenna. Waaqayyo akkas naan jedhe. Hamma inni gaafate dachaa godhii kenni naan jedhe. Dachaa godhiin si eebbisaa naan jedhe Waaqayyo. Dachaa godhii kenni dachaan si eebbisaa naan jedhe. Yeroo Waaqayyo waamicha sii godhu kenni. Saba Waaqayyo kenni.
ani yeessa, ani xinnoodha, ani harka qalleessa hin jedhin. Waan qabdu sanyiidha inni sirka jiru, midhaan miti sanyiidha. Sanyii Waaqayyoo sirka jiru, maasii Waaqayyoo irratti facaasi. Kennitti hin jedhe namicha lamxaa kanaan. Yesus Kiristoos dhuguma birrii namichaa inni karaa lubaa galu naanna'ee akkaawuntii Yesus Kiristoos keessa dhufee gala jedheetu miti Yesus. He want to seal. He want to perfect. He want to authorize. He want to notarize. He want to authoritize the final healing. Fayyina namicha mirkaneessuudhaaf, chaappessuudhaaf Yesus kallattii qajeelfama afur kenneef. Tokkoffaa beekadhu, beekumsa horadhu jedheen. Lammaffaa olii gad deemtee nama tokkotti iyyuu waan tokko hin himin jedheen. Sadaffaa iddoo sirrii dhaqi, nama sirrii bira dhaqi, waan sirrii godhi, ilaalcha sirrii qabaadhu jedheen. Arfaffaa akka Museen si abboometti immoo waan Waaqayyo siif kenni dhiyeessi jedheen. Har'a waldaa kanaan isa kana jedha Waaqayyo. Oduun hin barbaadu jedha Waaqayyo. Oduun barbaadu. Ololan barbaadu, jechan barbaadu, kampeenin barbaadu, anan kan barbaadu jireenya kee naa dhiyeessi. Ani immoo waan ati agarsiistuun jireenya kee keessatti godhaadha. Waan ati odeessitu miti, waan ati agarsiistu. Ilaalaa waan ati jettu, kottaa ilaalaa. Kottaa ilaalaa. Waaqayyo gidduu kana na eebbisee eebbasaa na eebbiseetu namootatti waanan agarsiisee dhiisuu wallaale. Inni naaftan immoo naan gammaddanii. Gaarii godhaa ameen naa jedhame. Isa kana soban isinitti hima miti. Waanan agarsiisee dhiisu yeroo isaan dhabe. Waanan agarsiisu baay'ateetu waanan agarsiisee dhiisu yeroo isaan dhabe. Maaliif kana booddee ani waa'ee koo akka lammata hin odeessineef faayila oduu cufe Waaqayyo. Kana booddee waanan agarsiisu duwwaa. Maaliifan kana isinitti himaa jira? Kaabbaadhaa fi ayyaanichatu amma mana kana keessa jira. Amma as jira. Ilaa yoo amanteef narkaa fudhadhu har'aa kaasee maqaa Yesus Kiristoosiin hin odeessita miti, hin agarsiista malee. Na mul'isaa jetta miti, hin mul'atta malee. Of agarsiista miti, kaameraa baatanii sitti fiigu malee. Ara gaashaan ameen jedhaa fudhadhaa. Ilaa lakkuu katta fagoodhaa kaameraa baatanii sitti fiigu. Reediyoo baatanii sitti fiigu. Televizyinii baatanii sitti fiigu. Situ odeessa miti, isaantu waa'ee kee odeessa. Hirkadhuuti si'a sadii ameen jedhiti harkaan dhahi Waaqayyoon galateeffadhu. Ammas isa dhumaa harkaan ililleedhaan foorijoodhaan galateeffadhaa.